السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع عركفوني كبيان توتا في هردفتو تكينا أكم جرتم بقى جراتني سين جنة بقى سين جرتم دنا كيني هاجراتو كبيان تكينا باتي ميك أبو ده كنا ولد ديفني جري شورا دوغا دبشورا ربي نقرن ناقو namoonni karaa akkasuma bakka hundaan iddoo garaagaraa teessanii maa baddee maal taatee maal si qunnamee maal rakkattee rakkoo kee nutti ibsadhu si gargaarra maaliif akka baddee naan jechaa turtan har'a kunoo nagaan isinii deebee jira jechuudha baga na eeddanii baga nagaa naaf jiraattan isin jechuu barbaada maaliin nu deebitee maalii dhuftee jechuun keessan immoo hin oolamu akkuma beekamu jechuudha waan deemaa jiru isinuu quba qabdan jedheetii yaada amma inshaallah yeroo xiqqoo booda Itoophiyaatti akka wal agarru abdii guddaan qaba jechuudha maaliif dhugaa dubbachuudhaa fi biyya kana keessallee waggaa baay'ee akka turee jiru isinillee ni beektanii jechuudha yoo xiqqaate waggaa gara 16 namni biyya ofiirraa bahee waggaa dila kana hunda biyya namaa ture faayidaa guddaa tokko irra yoo hin jiraatin baay'ee tokko nama jibbisiisa jechuudha waggaa 16 kana keessatti sila osoo biyya gurguddaa yookaan ammoo bakka hojiin jiru akkasuma ammoo iddoo faayidaa qabdu tokko osoo jiraatanii waggaa 16 kana keessatti nama iddoo akkasuma wanni rabbi hin feene hin ta'u waan ta'eef alhamdulillah kun har'a ga'ee jira fayyaa qaba rabbiin garanne haa ga'u waan biraa dhabullee fayyaa guutuu ni qaba jechuudha nama meeqatu nagaan biyyaa bahee akkasuma ammoo qaama hir'uu ta'e ka biyya deebaa jiru namoota meeqa arginee jira namoota baay'ee arginee jira jechuudha akkasuma ammoo nagaan biyyaa bahee dalagee ofillee jijjiiree maatii keellee jijjiiree jedhee biyyaa bahee jechuudha ka lubbuunuu du'ee osoo nagaan biyyatti hin galin biyya namaatti hafu namoota baay'eetu jiran jechuudha ana ammoo alhamdulillah rabbil alamin rabbiin galanne haa ga'u waan biraallee dhabu fayyaa ni qaba akkasuma ammoo namni yoo biyyaa bahe yookaan ammoo maallaqaan galuudha yookaan ammoo ilmooliin galuudha jechuudha allamaan san keessa ammoo maallaqa yoo dhabillee jechuudha ilmoolee alhamdulillah ijoollee akkuma isin beektan rabbi naa kennee jira rabbiin galanne haa ga'u amma ammoo inni isin jechuu barbaade samuuna waan irra jiru kan isin liquu qabdan jedheeti yaada ijoollee tiyya tana qabadhee gara biyyaa galuu barbaade jechuudha inshaallah maaliifi wadhabbee kiyyaaf ka caaltuu jidduu jiru ni beektan jedheeti yaada yeroo baay'ee isiisanillee ijoollee naa kennii hin galfadhaa ni fudhadhaa akkasuma ammoo maatii kiyya bira galfadhaa atammoo sanboota akka barbaadde ta'uu hin dandeessaa jechaani ture kana isiin naa dhagahuu hin dandeenye inumayyuu namitti xiqqoo sammuu isii fayyaa hin qabne tamanidhaa jirtu isaan garsi baasaa akkasuma reedhaa maarree akkasii godhaa yaani waa meeqaa dubbataa turani ani kana rakkoo kana arguu waan hin barbaanneef as taa'ee jechuudha as taa'ee cinqisan hunda arguu fi dhagahuu waan hin barbaanneef filannoon kiyya akkuma amma isin jechaa jiru kana jechuudha daa'imman tiyya qabadhee ijoollee tiyya qabadhee jechuudha gara biyyaa galuuf karoora waa hunda xumuree akkasitti taa'u jira jechuudha biyya galees biyya taa'uuf osoo hin taane jaartiin tiyya biyya biraa jirtu sun haa galatoomtu umrii isii rabbi naa dheeressu dhugaa dubbachuudhaa fi isii san nama isii caalchifadhu qaba jechuudha asumaan yaani dhugaa jiru walii himuun bareeda maaliifi anaa waggaa haganaa biyya namaa ture akkasuma immoo isiinillee waggaa meeqaa na eedee dhabdee achirraa immoo biyya biraa deemtee achitti illee nan ganne akkasuma immoo erga biyya sanii sii ta'uu dhabe akkan yaani akkas godhi daa'imman ta'e biyya galchiiti anatu waa hunda sii xumure obbira si fudhadhaa gara Dubaay jettee jechuudha akkasitti dhugaa dubbachuudha hamilee guddaa hangana hin jedhamne na keessatti hortee jechuudha akka an biyya kana keessa yeroo gabaabaa keessa baheeti Itoophiyaa galee daa'imman tiyyas maatii kennadhe akkasuma immoo isii bira deebi'ee isii wajjin jiraannuuf waa hunda na xumuraa jirti jechuudha inshaallah rabbi jedhee jaartii akkana qabaachuun dhugaa dubbachuudhaa fi warra hin qabne rabbi jaartii akkana isin haa kennu jedhee du'aa isinii godha maaliif dubartiin akkana yeroo kanatti argamtu jechuudha maaliif yoo dhugaa dubbanne yeroo kanatti waa hundaa walumaan beekne jechuudha walumaan beekne hundaa akkuma isin beektan akkuma an beeku jechuudha waa meeqa jira kanaafuu isiin
nama waggaa kanaan hundana obsitee osoo hin heerumin osoo waan bada dhugaa dubbachuudhaaf yoo dhugaa isin himee jechuudha as taa'ee waggaa ganaa an hojiirra baay'eelee akka irra hin jirre ni beektan jedheeti yaada nama biyya san taa'ee biyya kanatti na horataa ture jechuudha isintu mee isinummaanuu yoo jettan yoo yaaddan jechuudha nama akkanaa kana waan biraa irra shiran taane isii irra yaaduun inumaa akka hin taane hin beektan jechuudha isinillee maaliif yoo waan akkanaa gifii akkanaa dalage anis obboleeyyan ni qaba intala dubartiillee ani ni qaba kanaafuu gifii akkasiisan sodaadheeti anu waan akkanaan dalagu jechuudha ammoo yeroo akkanaa kanatti wanni akkanaa argamu jechuudha yoo dhugaa dubbanne dubartii fuutee waggaa 16 sii obsitee akkasuma ammoo bakka ati jirtu si gargaartee jiruu bareeda si raachiftee kana wajjin ammoo achi galee as kootu nama hunda si danda'a siin jettee namni akkana yeroo kana dhugaa dubbachuudhaaf parsentii 99 dhibba keessa 99 yaani nama akkana hin taane na biraati dhibba keessa parsentii takka yoo taate jechuudha dubartiin akkana hin jirti jedheeti yaadu dubartiin akkana biyya kana yeroo kana jechuudha yoo jaarsi wal fuudhanii ji'a takkaaf yoo biraa deeme isin heerumtee jechuudha kun wama waliin quba qabnu jechuudha wama waliin beeynu isinillee ni beeytanii anillee waan beeku jechuudha kanaaf garanumaan jaartii tiyya sana akkanaa galateeffattan gamanaan isii deeffadhe jechuudha dhugaa dubbachuudha galatoominaa jedhaanii kabiraa ammoo inshaallah yoo asii galee rabbi nagaan biyya nagalchee Dubaay san deemee achitti yeroo akkasitti sargii ajaa'ibaa kana godhana jettee jirti jechuudha irra deebiin jechuudha lammaffaa yeroo san warroonni Dubaay jirtanillee kan irra hirmaattan ta'e jechuudha sun rakkoon qabu san guyyaa san akkasitti waa hunda laalle jechuudha amma ammoo gamanumaan wanni ani jechuu barbaadu jechuudha amma rabbi nagaan akka as keessa nagalchi du'aa illee akkana gootan garuu xiqqoo waan na jala hafee jiru jira jechuudha daa'imman kaamilaa illee hagalatomtu mucaa kiyya fuutee naa kennitee jirti hagalatomtu haa ulfaattu dhugaa dubbachuudhaaf galata guddatu isiif malee jechuudha maaliif yeroo baay'ee kadhachaa ture caaltuu inuun agarsiisu yoo diddee sababa kaamilaa mucaa sanis argee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf dhala ofii ijaan arguun dirqama waan ta'eef isas ijaan argee akkasuma ammoo yeroo xiqqoo booda bakka daa'ima sanis naa fiddee naa kennitee jechuudha amma harka kiyya mucaanis mucaa'uunis harka kiyya narra yaani na bira jiran jechuudha garuu waan na jalaa hafee jira waan na jalaa hafee maalidha waraqaa dhalootaa ijoollee jechuudha waraqaa ijoollee jechuudha gaafsaan illee yaadanne isinillee naa barbaadin jenneeni dhugaa dubbachuudha akkasuma ariifannamaanii mucaa kiyya fudhadhee waraqaa dhalootaa ijoollee osoo hin fuudhin achii bahee jechuudha mana sanii waraqaan ijoollee lachuu caaltuu bira jira jechuudha ammoo biyya kanatti daa'imman waraqaa dhalootaa isaanii yoo hin qabaatin biyya kana keessa baasuu mitii gara takka oofuu hin dandeessu jechuudha biyya kana seera biyya kanaa jechuudha maaliif waraqaa tokko ijoollee qabatee abbaa ta'u abbummaa kan agarsiisu jechuudha waraqaa isaanii kan isaan itti dhalate shahaadatul miilaadii jedhanii jechuudha dirqama waraqaa san qabaachuu qabda jechuudha waraqaa san yoo hin qabaatin ammoo biyya kana keessa dhiisii bakka takka yoo geessuu hin dandeessu jechuudha sanillee amma inshaallah rabbi jedhee kaamilaa jala deeme akkuma gooti caaltuu wali araaramte jechuudha caaltuun amma akka badaa ta'u jirti akka odeeffannoo dhagayetti isinillee akkana maraati jirti naan jedhanii kaamilaa itti ergee akkuma godhe waraqaa sanillee akka jalaana hattu inshaallah rabbi jedhee akkasi jalaachisiifadhee nagahan biyya galee maatii bira daa'imman tiyya kaawwadhee jechuudha akkasitti ofirraa deemaa kana qabadhee isin dhufe jechuudha baatii 5-6 kan ammoo diqqoo haalatu natti mijoofni akkanuma ni jiraami bakka yeroo tokko namni baduwwama jiru akkasi saniif isin irraa badee akkasitti kana isinitti himuudhaaf iddoo kanatti argame jechuudha namni karaa deemallee waan ta'eef akkasuma du'aa naa gootanii nagaggeessaniif isin himuudhaaf dhufe caaltullee ammoo yoo rabbi inshaallah isillee dhiifama gaafadhee ani araaramneetuma deemuu barbaade jechuudha illee akka yaadikeetti yoo isin tole jettee jechuudha yoo isin waan diddu taate ammoo dirqiidhaan wanni godhan hin jiru daa'imman namaa haatiin fudhadhe daa'imman tiyya fudhadhe isin ammoo yoo barbaadde jiruu biraa uumattee jiraachuun mirga qabdi jechuudha akkasanii ani wanni irraa dhorkee fi wanni ani wannaa jedhallee hin jiru sun mirga isii dhiibuullee hin danda'u jechuudha
Kanaafi kan wantoota kiyya yaanni ana har'a qabadhee dhufe kun kana fakkaatee jiru isin liyaada keessan karaa koomentiitiin akka na barreessan gawan waan abdii isin irra qaba. Iddoo kanatti waan badii qabadhee badii kana balleessitee kun badii kan keetii waan kana sirrii gootee waan kana akkana gootee jettanii waan an balleessirraa kana na gorsitan akkasuma immoo karaa koomentiitti akka na beeksiftan kabajaa guddaadhaan isin gaafachuu jechuudha. Maaliif ilmi namaati hin dogongoraa hin balleessaa waa meeqa dalagaa jechuudha. Kan ammoo ani ofirratti yoo beeku baadhee isin warroonni hordoftan narratti hin beektanii jechuudha. Kanaafuu waan akkanaan balleessitee waan akkana sirri goote ijoolluma sanuu jaartii hanteerra fudhachuu badii hin balleessitee sirriin goonaan jettan karaa koomentiitiin kana beeksisan ta'a jechuudha. Sababa waliin jechuudha. Akkasuma ani boonni waan akkana godheef akkasumas isin illee yoo jiruu biraa jiraatu taate daa'imman nama ani qabatanii wanna jechuun anumaan dhugaa dubbachuun amma jaartii biraa yoo hin fuudha jedhee kan wanna jedhu taate daa'ima nama biraa qabattee akkanatti dhuftu fedhu jechuudha hin barbaadu. Maaliif daa'ima nama sanii abbaa sanii kennite yoo isi jaaladhee jiraadhe jechuudha dhuftee mataa isiitiin jechuudha dhuftee yoo na wajjin jiraatti irra filadha malee diqaala na biraa qabattee akkana dhuftu gargaara nu hin barbaadu. Akkuma yaadu san namni biraallee yaada waan ta'eef anammoo isaan akka narraa miidhaman waan hin barbaanneef jechuudha walumaa galatti isin galaame. Kanaaf waan akkana dalagaa jechuudha. Malee an waan biraa isii miidhuuf yookaan immoo rakkoo isii irraan ga'uuf waan biraa sharrii biraa garaa kee keessa yaadee sun taane an fuulduruma ijoollee tiyaa akkana jalaa ani hin miidhamne rakkoo irra jalaan seenne yaadeeti waan akkana dalagee jechuudha. Warroon hin balleessitee sirri hin jirtullee naan jetta yoo jiraatan jechuudha an kanaaf dalagee. Kanaafuu viidiyoon kiyya karraa kana fakkaatee jechuudha. Hanga guyyaa biraa viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan nu tura. Amma booda inshaallah hin bannu guyyarraa ka waliin oollu ta'a jechuudha. Hanga guyyaa biraa viidiyoo biraatti walitti deebinu nagaan nu jiraadha. Baay baay.